homaa hin qabanne ture. Garuu erga alli bari'ee abdii isaanii gubbanii kiyyoo isaanii miicanii isaanii galuudhaaf ka'ee jirtu Yesuus dhaqee bidiroota baay'ee keessaa kan Simoon Phexrosin yaabbatee irra taa'ee barsiisee erga barsiisee booda Phexrosin maaliif jedhee mee qurxummii qabuudhaafi kiyyoo keessan darbadhaa jedhe. Edee darbachaa bullee darbachaa galaanaa akkuma kanarratti halkan guutuu qurxummii qabuudhaaf darbachaa bullee garuu waan tokko iyyuu qabanne hin darbadhu hin jennu maal jedhee dubbii keetiif jedhee maalan godhaa nan darbadha hin jennu halkan guutuu ni darbachaa bullee haa ta'u garuu amma sagalee keef jecha dubbii keef jecha sagalee kee waan an dhaga'uuf dubbii kee waan amanuuf ergati jettee nan darbadha. Namni sagalee Waaqayyoo dhaga'u namni dubbii Waaqayyoo dhaga'u namni waan Waaqayyo jedhe godhu lafa bo'eetti kolfa lafa gaddeetti gammada. Harka gaafadhaa lafuman bo'eetti kolfa jedha lafuman gaddeetti gammada jedha. Safara jibbamtuuf safara dhibamtu keessatti safara namni sirraa gore keessatti safara haalli kee ulfaate keessatti salphattee ba'uu kee namni hin argu boo'ichaan ba'uu kee namni hin argu dhukkubaan ba'uu kee namni hin argu. Sagalee Waaqayyoo isa jiraataa dhageessa yoo ta'e achumatti dhabdee achumatti argatta. Namni lama namni sadii harka kee ol kaafadha sagalee jabaadhaan iddoo kamitti safara kana ergaa ta'uu danda'a. Bakka boossee bakka itti kassartee bakka itti abdii kutatte kana abdiin kee aareeffamee achi baata. Hiriyyaan si beeku namni si beeku salphattee baate siin hin jedhu dhabdee baate siin hin jedhu rakkannaan biyyaa baate siin hin jedhu inni waan hundumaa gochuu danda'u Yesuus lafa abdii kuttee bakka itti abdii kuttee kanatti dhufeetu abdii kee aareessee lafaa si kaasa. Sagalee jabaadha warri isinii gale in argama jedha bareechaati. Ammas raajii ofirratti naaf argama jedha. Haalleluuyaa. Simoon Phexros akkana jedhe ergati jettee dubbii keef jedhe maalan godhaa nan darbadha. Gaafa darbatan lafuma edda dhabanii lafuma halkan sana dhabanii qurxummii danuu qurxummii baay'ee 153 kan taatu galaanuma edda dhaban keessaa argatan. Simoon Phexros kana galaana keessa harkisanii baasuun ulfaataa waan ta'eef namoota achi turan namoota ollaasaa turan namoota isaa wajjiniin galaanicha gubbaa turan hundumaan kottaa nu gargaaraa baasuu hin dandeenye. Harka ol kaafadhu hammati kassarte hammati jibbamte hammati dhiphatte hammati darbatte dhabde ilmi Waaqayyo walitti si ida'eera. Kaasaa isaan halkan sana dhaban kaasaa isaan halkan sana darbatan dhaban Waaqayyo walitti qabee gammachiise. Nama tokko nama lamaaf walitti si qabaa jira malee sin qaaneessu Yesuus. Walitti si qabee si deebisa malee sin qaaneessu Yesuus. Harka bal'ifadhaa walitti qabee naa deebisadha bareechaati. Bakka sagaleen kun dhaga'amu hundumaatti ergaan qaba boo'icha kee bara sanaa jibbamuu kee bara sanaa hammati yaaltee nan dadhabe nan kassare jettee Waaqayyo walitti da'ee harka si gochisa. Namni lama nama harka ol kaafadha sagalee jabaadhaan Waaqayyo jedha. Dadhabbii koo jedha. Walitti naa qabaa jira malee jedha. Nan irraanfanne jedha. Nan irraanfanne jedha. Sin irraanfanne Waaqayyo amma isaan halkan sana dadhabanii gaddaan galuudhaaf gaafa isaan jedha Yesuus walitti da'ee ganama deebiseef. Qurxummii amma kana ga'u gaafa argu Phexros baay'ee dinqifate. Dinqifachuu duwwaa miti jilba Yesuusitti kufe. Qurxummii ittiin kufne jilba Yesuusitti kufe. Qurxummii argatetti hin kufne jilba Yesuusitti kufe. Namni baay'een waan argatetti kufa malee isa argamsiisetti hin kufu. Inni caalu isa argame miti. Inni caalu isa argamsiisedha. Inni caalu isa galaana keessa isaan qurxummii argatan miti. Inni caalu isa sagalee fideedha. Harka ol kaafadhaa sagaleen dhufeeradha bareechaati. In argama jedha bareechaati. Phexros eenyuuf jilbeenfate? Yesuusiif immoo qurxummii baay'eedha. Dubbadhaa eenyuuf jilbeenfate? Qurxummii baay'ee argeef jilbeenfate moo Yesuusiif jilbeenfate? Yesuusiif jilbeenfate dinqina wal. Ani garuu jedhe sitti dhiyaachuun iyyuu naaf hin ta'u. Saboota Yesuus rakkoon qabutti hin jenne hin sodaatin. Ati achi nama kan walitti qabdu taata malee kiyyoo baattee lagarra deemuun kee kiyyoo baattee rakkachuun kee hin hafaan. Nama 6 nama 7 nama 8 nama 100 ol nama 200 ol jira
ergaan qabaa hojiitti jibbaa keessa dhaabattee safaratti of tuffachaa keessa dhaabattee waan itti yaaddaa keessa dhaabata jirtuna ilmi waaqayyo galgala kanaa kadhannaa kana booda jijjiiramee nama galataa taata. Sagalee jabaadhaan harka ol kaafadhaa isan jibbe waaqayyo naa jibbeera jedhaa. Irra deebi'aa dubbadhaa lafan jibbee kanaanan kaayidhaa bareechaati. In sodaatiin har'a jalqabdee qurxummiin qabdu har'a jalqabdee nama walitti qabdu. Waan sanatti barbaade ammas irra deebi'ee Phexros qurxummii deenu argatetti gammadee jilbeeffanne qurxummichaaf hin jilbeeffanne isa qurxummicha argamsiis jilbeeffanne. Isa biraatiin eenyu caalaa hidhaa gaafadhaani. Eenyu badhaasa galma qasadhaa. Eenyu jaalatan harka ol kaafadhaa Iyyesuusin caala jedhaa. Tokko inni qurxummii danuu san argamsiise hin caalaamin jennu jilbeeffatee an nama cubbama dhagaafan jedhu hin sodaatin. Kanaaf
kiristaanas ta'ee amantooti namoonni waaqayyo nafaa kaase kan biratti hafuu qabnu isa dinqii nuuf hojjetedha malee dinqii sana miti. Hojii kennuu waaqayyoo biiziin ta'e jettee akkati waldaa baqattu miti. Hojii kennuu waaqayyoo akkati lafa garaatiin olchuun kaaffee akka ta'u miti. Akkati guyyaa sanbataatiin iddoo garaatee filattu miti. Wanti waaqayyoo lafati boosseetti kofalchiise, wanti waaqayyoo harka kee eebbisee mindaa si laatee fi akkati isaaf jiraattuufi. Inni caaluu dinqii sana osoo hin taane sadii hojjete. Akka bal'ifadhaa. Kadhannaa kana booda lafa dubbiin kun dhaga'amu hundumaatti ergaan qabaa dinqii haasoftu duwwaa osoo hin taane dinqii namni arge haasoftu gola kee keessatti ta'uu jalqaba. Nama liqeeffatee jiraatutu liqeessu jalqaba. Nama gammadee hin beeknetu gammachuu jalqaba. Nama paaspoortiin isaa hidhameetu kana booda paaspoortiin isaa hidhamee biyya fagoo biyya dhiyoo keessatti adeemsa haaraa jalqaba. Taa'u duwwaa miti. Namoota naggaadee beekamaa ta'an, namoota waaqayyo hojii harka isaanii eebbisu, ilmi waaqayyoo dinqiin hojjedha jedheera. Harka bal'ifadhaa akka dinqiitti na jiraachisa jedha bareechaati. Sababiin isaa jedha anaaf inni caalu jedha. Isa dinqii hojjetudha jedha. Haa ta'uree baay'een keenya ola deemoodha ganaa guddanna ergaan sii qaba. Jireenya hammaarra jecha dhibba ishee eebbisuu danda'a waaqayyo. Amma mana kiraa keessa mana mataa kee keessa jiraachuu dandeessa. Garuu inni gurgurata fi qabdu manicha miti. Manichi bifisaan bada. Manichi turee caccabuu danda'a. Kanaaf Yesuus gaaf tokko Yerusaalemitti dhiyaatee gaafa ulfinaan harreetti ishee baate hiikamte sana fudhatee deemee hin boo'e. Maal jedhee dhagaa irratti wanti bakka hafu Yesuusin malee hin jiru. Wanti iddoo isaatti hafu Yesuusin malee hin jiru. Waggaa 60 ati iyyuu akkas miti. Waggaa 70 ati iyyuu akkas miti. Wanti bakka hafu Yesuusin duwwaa. Isa bakkatti namnetti hin hirkatin. Isa bakkatti namnetti garaa keellaatin. Isa bakkatti namnetti hin maxxanin. Inni caalu Yesuus Kiristoos isa siif jedhee du'e sanaadha. Harka bal'ifadhaa wanti sirraa adda na baasuudha. Nan argatin jedha. Bareechaa amin jedhaagaa. Namoonni baay'een akkuma Yihudaa Yesuus buddeen gursee shanye afaan duwwaan shanyaati. Gaa'ilaan kan bade baay'ee. Taayitaa argatee kan bade baay'ee. Hojii argatee kan bade baay'ee. Ani fati garuu hin guddannaa isa nu guddise biratti hafe. Afaan dubbadhaa nan guddadhaa sana guddise biratti hafa jedhaa. Inni nu guddise eenyudha maqaan isaa? Iyesuus. Mee halkan kana dubbadhaa Iyesuus jedhaa. Halkan irraa akka jettu sa'aatii 5 fi meeqatti afurra manedaa shanii walakkaatti maal qabna? Walgayii qabna. In hojjenna namarratti harka bal'ifadhu. Halkan kana inni zarmaan zarii fudhatu hojjetu haa dhaga'u. Iyesuusin caalaa nu hin guddannaa isa biratti hafna jabeessa amin jedhaagaa. Yesuusin caalaa jedhaa. Yoo caala siniif Yesuusin caalaa. Isa caalu sana firoonfadhu. Isa caalu sana gadi hin dhiisin. Kanaafitu Yohaannis 15 gubbaatti sagalee waaqayyo maal jedhaa? Anatti adda baatanii waan tokko illee gochuu hin dandeessan. Ani jirmicha isin immoo damee kooti. Ani maal? Isin maal kooti? Damee kooti. Anatti gargar baana waan tokko illee gochuu hin dandeessan. Nagaduu hin dandeessu. Gaa'illi kee hojiin kee hundinuu isatti adda baanaan kan kee mini. Muki jirmatti yoo adda ba'ee akka gogu abiddatti akka nam'u isinis immoo anatti adda baatanii waan tokko illee gochuu hin dandeessan. Namoonni baay'een argannoo gammachaa tokkotu irraa adda baasa. Kanaaf Deemaas Phaawulos wajjin hojii wangeelaaf mishiinii dagatu iraatiin dagatu yoo akkam ta'e mucaan keessa hin dagattan wanti namni hin yaadanne maalidha yoo jettan yeroo kadhannaan beeku sa'aatii kadhannaan beeku. Sabiin isaa maaliifi seexanni isa kana jalaa hin dhoksiti. Foonni dadhabaadha gaafa jedhamu hafuurri immoo dhimmaadhaadha. Macafni qulqulluun har'a waa tokkoon dubbachuu barbaada. Ilmi Waaqayyo Yesuus Kiristoos si guddisee si dhabin.
mindaa guddaa si laatee sin dhabini mana bareedaa si laatee sin dhabini bareedaa fi malee bareeddeen fokkisini guddachaa fi malee guddatteen xinnaatini lafa sagaleen kun dhaga'amu hundumaatti ulfinni Waaqayyoo mana keessan keessatti dachaa ta'e haafu. Simon Petros qurxummii januu hargate kana ajaa'ibsifatuyyuu qurxummii hin jilbeeffanne isa qurxummittiin akka argamtu godhee Yesuusiftu maal ta'e jilbeeffate. Keessumaa biyya baay'eetti yeroo ammaa kana macamni qulqulluun sanbata koo maal godhaa kabajaa'edha eegaa'edha. Miniiree kakuu moofaa keessatti immoo horiin keessan harreen keessan hojjetan mana bara baraati. Mana seessaa isa waaqarraa mana bara baraa jira. Godonni lafarraa kun diigamee bada. Namni du'a. Iyyoob akkana jedhe namni rakkinaaf dhalatee akka qaanqee ibidda keessaa ka'uuti. Sa'aatiin ni dhabamu hin beektan. Sa'aatiin ni du'u hin beektan. Har'a jira malee bor maal akka ta'u hin beektan. Amma nu nama bor du'u beennaa hin beennu. Abjuun keenya, kaayyoon keenya, adeemsi kiristiyaanaa, imalli keenya jireenya bara baraati. Gonfoo bara baraati. Harkoon kaafadhu abiddi bara baraa kan kee ta'e. Ani kaadhimamaa jireenya bara baraati jedhame. Maatiin saba Waaqayyoo. Jireenya maalii? Bara baraa. Jireenya bara baraachuu waggaa 70 miti. Jireenya bara baraachuu waggaa 80 miti. Bara baraan mana keessa jiraatu. Bara baraan bakka taara galfan. Bara baraan kan keessaa faarfan. Akka qommadaan achi lallabin jiru. Achi wayyaa kan uffataan hin jiru. Achi rakkina haasawuun hin jiru. Achi dhiphina haasawuun hin jiru. Nama tokko nama lamaaf ergaan qaba. Waaqayyoo dinqii godhee Waaqayyoo dinqii siif hojjetee lafa namni boogee argutti akka namni gammaduu argu godha. Lafa namni itti badee hin taaneef jireenyi irkaa dhaame kaattee hin taaneefi hojjettee hin taaneefi hojii dhuunfaa banattee hin taaneefi waajjira galtee hin taaneefi ofuma biyyaa baate malee hin dabarreef kan sin jedhan kadhannaa kana booda ilmi Waaqayyoo anatu dinqii hojjeta mana keetti jedhe. Dinqiin hojjetu ilaalta, dinqiin hojjetu jiraata. Waan dadhabde duwwaa miti. Qixa ishee bakka ishee sitti ilmi Waaqayyoo si gammachiisa. Sagalee jabaadhaan anaaf inni caalu isa dinqii godhudha jedha. Anaaf inni caalu isa dinqii godhudha. Yesuus caalaa isa dinqii godhudha. Maqaan isaa eenyudha? Warra dubbiin kun dhaga'amu hundumaatti ergaa godhaa jettiin jedha. Waan mani maal godhu? Sirriitti moo godhaa? Akkas jechuun biyyoo kana amma hariyoonni dhees shakki malee waanuma ni jedhe maal godhaa? Waan barbaade na jedhu waanuma ni jedhe godhaa. Amma namoota dhalan qabnee asitti nuyi moofaa baachifnu. Gaafa waggaa maal fidu? Mucaa fidu. Moofaa gaafa baatan lapheen isaanii maal yaada jechuudha? Mucaa yaada. Eenyu bakka ta'e qabuun beeku ergaan qabu. Isa hawwaa hadhufte galgala kana. Isa hawwaa amma irratti jiraatti. Waggaa irraan jedhu yookaan ji'attacha si fasiqu namni harkatti baatee galateeffatu gidduu kana jira. Waanuma isiin jedhu maal godhaa? Godhaa. Ennaan Yesuus yeroo sana muka maal jedhee bishaan mannoo gaanii kana maal godhaa? Keessaa miicca'e. Gaanii kana hundumaa erga miiccanii booda Yesuus qareedha. Inni Yesuus naafeesseedha. Amma daandii ta'uu danda'ani falmi qasaniiru hin qabu. Yommuu meerraniiru hin jedhu miicaan nan hin miicaan itti guuraan naanoo itti guuraan eenyuun dhagaan sagalee isa dhagaan. Nuyi garuu wanti amma ammaatti nu rakkise maal yoo jettan sagalee Waaqayyoo dhaga'uu dadhabuudha. Saba Israa'eliin Waaqayyoo akkasitti hin jedhe gaaf tokko maannaa waaqarraa roobsee ilaamee dhennaan kan guyyaa tokko duwwaa maal godhaa? Funaannadhaan kan guyyaa meeqaa? Tokko jarroo maal godhan? Kan guyyaa lamaa funaannatan. Inni galee maal ta'e? Irraa amma'e. Maaliif irraa amma'e jettan sagalee Waaqayyoo kan jedhe kan guyyaa meeqaati? Tokkooti. Isaanoo kan guyyaa meeqa funaanan? Kan guyyaa lamaati. Wanti sagalee Waaqayyoo malee ta'u hin tortora. Hojiin sagalee malee, gaa'illi sagalee malee,
wanti ti sagalee malee deemtu hundinuu milkiin qaba. Waaqayyo kan guyyaa tokko jennaan isaan immoo kan guyyaa meeqa walitti qaban? Kan guyyaa lama gaafa galan inni guyyaa inni sanitti dabalatan in tottore. Guyyaa jimaata gaafa gogoru Waaqayyo akkasitti hin jedhe. Isaan maa kana immoo jedhe kan guyyaa lama maal godhaa? Funaannadhaa. Inni ammaa garuu maal hin taane? In tottorre. Maaliif in tottorre? Sagalee Waaqayyootu kan guyyaa lamaa jedhu. Amen. Wanti yaada Waaqayyoon ala walitti qabdu kan keenta'u. Yaada Waaqayyoon xinnooti funaantu garuu in tottoru kan kee ta'e si gammachiisa. Amen. Namni jireenya dinqii jiraatu nama akkamitti yottan nama waan Waaqayyo jedhe dhaga'ee isa dhaga'ee immoo hojiitti maal godhuudha? Hiikuudha. Namoonni baay'een wal'aansoo Waaqa wajjinitu miidha. Amin jennu. Anamman baay'ee kanatti tolee waajjira ergan galee waan bareedaa qaba. Taa'umsa bareedaa qabda. Ina jajjaa nama 5 nama 6 7 8 jajjaa sitti tola. Adeemsa makiinaansaa waan dhumaansaa sitti tola. Natti toleera garuu isa Waaqayyo jedhe miti. Wal'aansoo achi wal'aansoo ulfaataa hambaachuu hin dandeenye ture. Saboota gaafanii bakka Waaqayyo na waametti deebi'u waan hunduu natti tolu jalqabe. Namoota jeeqamaa jeta ergaansi qabaa ji'a kana booda dhuftanii dallaasaatti galtu. Dhuftanii wanta inni godhe jedhe gootu hin milkooftu. Harka bal'ifadhaame waanuma inni jedheen godheedha. Hin milkaa'eedha. Ani waanuma inni jedhe godhee jedha. Amantaa'eedha ayyaana. Asirraatiin waanuma inni jedhe dhaga'ii jedhaani. Waanuma inni jedhe dhaga'ii. Hojiitti jedhaani. Dhaga'uu duwwaan ta'e jedhaani. Hojiittis jedhani jedhaani. Elaa gidduu kana. Elaasi. Amma qof dhageessee nama dhageessee kisaara lakkoofte kana booda Waaqa dhageessee milkoofta. Amin jennu. Saba silaalee Waaqayyo maal ittiin jedhee biyya aananiif damma baasuttiin sin geesse. Kan biyya aananiif damma baasuttiin sin geesse eenyudha? Waaqayyoodha. Garuu sabni kun karaarra gaafa ga'an hin gunguman. Gaafa san gunguman lafatu afaan banee isaan liqimse. Aduun gubeen beeku. Baatirii bitanii hin beekan utubaa bidda dhaabee Waaqayyo. Aduun gubeen beeku utubaa dumeessa dhaabee Waaqayyo. Nyaacha gungum. Utu Waaqayyo haala mijeessuuf gungum. Akka jedha Oromoon gaafa mammaaku namni oduu bar'ee utubaa tasaasaa. Sabi kun yoo foon nyaatanii qullubbii kajeellee yoo takka deeman immoo waan biraa haasa'u. Gar tokko immoo museedhaan sirukunnaadhaan si ajjeefnaadhaan maal jennaan bishaan namneedhaan saboota Waaqayyoon akka jedhe Museen sabi kuni dhagaadhaan dha'uudhaaf xinnoo tafee maallaa wayyannaan Waaqayyo akka jedhe Museedhaan laamee dheennaan ulee kee fuudhiiti ne dura katta sarara dhaabadhu. No ulee kee fuudhiiti kottu saboodhaan immoo katticharra dhaabadhe si eegaa. Akka bal'ifadhaame. Nama lama nama sadiif galgala kana Waaqayyo kattara dhaabataaf. Ameen. Ulfa harka bitaa mirgaa takka. Barana lafa gogee sanaa. Lafa abdii dhabde sanaa. Ameen. Kattaa ta'e sanaa. Ameen. Achuma gammaddee nama galataa ta'a. Ameen. Yaa sagalee jabaadhaan kattichuma keessaa bishaan naafaa jedha. Kattichuma keessaa bishaan naafaa. Kattaa sana keessaa Waaqayyo maal ba'a deddeebinnaan Museen ulee sabidee gaafa dhufu Waaqayyo kattarra dhaabatee jira. Musee Waaqayyoon ulee kee kattarratti buuse. Ulee kee maaltu buuse? Saboota kattaa keessa maaltu bahe? Bishaan tu bahe, horiin hin dhudde, jabbiin hin dhudde, namni hin dhuge, dinqiidhaan achi siqanii ammas immoo oduu jalqaban. Namni odeessu, namni hamatu, namni waan Waaqayyo godhate gungumu inni hin guddatu. Dubartiin waggaa 18 gooboo taate tokko gaafa Yesuus harkarraa kaa'ee gooboo ishee diriiruuf namni baay'ee galateeffateera. Maal jedhanii guyyaan fayyinaa ja'a jira. Guyyaa ja'an sana kottaa fayyaa malee sanbataan fayyuun danda'ama. Silaa maaltu ture? Fayyuu isheef gammaduutu ture. Obboleettiin tokko sila ganamaa miilli ishee xaxamaa ture.
dandeessee deemtu turte bulettii tokko tosii qabee ol baase gidditti milli kun hundinuu xaxamaadha bakka samiilanaa inuman du'adhe yaadeette gaafa kadhannuuf sun kadhan dhufasitti milla kana giddi akkas gooti turte so gaafa kadhanneef jennu milli ishee inni kame asirraan burraatte hin fiiddee dinqinatti ta'ee saba jiru kun immoo yeroo isheen kamte hin gammade hin ililche yeroo yesuus gogo sirreesse garuu maal jedhanii fayyuu ishee kuni sanbataan ta'uusaa har'a gargaarsi qaba hin fayyitaa gungummi jalaatti waan ta'u hin jiru. Ameen. Ergaasi dhabee kun qabadha. Fayyuun kee akka dinqitti ta'a. Nama ta'uun kee akka dinqitti ta'a. Jiraachuun kee akka dinqitti ta'a. Ameen. Warri gunguman, warri hamatan, warri odeessan ulfina kee argu malee salphina kee hin argan. Ameen. Harka bal'ifadhaati ani numan guddadha jedha. Ani numan guddadha. Waaqayyo inuma na eebbisa jedha. Waaqayyo inuma na eebbisa. Nama jaarraa daangeffamaa keessaa beekana sanbatu carrasatti godhu gidduu kana jira. Ameen. Sinniis waaqayyo. Ameen. Sinirraanfatu waaqayyo. Ameen. Kabtaa keessa bishaan baasee hin dadhabni waaqayyo mana baasee. Kaburana jirta hin sodaatin. Ameen. Galtu. Ameen. Sitti meessi fidee hin sodaatin. Yeroo dhaabboose malee bu'aa naftu. Ameen. Garuu sagaleen jiraachuu qaba. Namni jireenya dinqii yookaan jireenya haara galfee jiraachuudhaaf waan waaqayyo ittiin jedhe dhaga'ee hojiitti hiikuu qaba. Wanti waaqayyo isin jedhu immoo wanta sammuu keetti yaadde miti. Abrahaamiin fakkeenya maal jedhee mucaa kee fide maal godhe? Arsana gochuun waan kun waan ulfaataadha. Abrahaam garuu akka mucaa koo qalee akka mucaa kee qalnaan jettee dubbiin kam ergati jettee fudhatee ka'e. Amin jennu? Ameen. Dhaggeeffadhaa. Yoonaasii waaqayyo eessatti ergate? Natti maa eessatti ergate waaqayyo? Asaan kan warra Naanawweetti maal godhe? Naanawwee naa dhaqe namni jedhe waaqayyo. Innoo eessatti ka'e? Tarshiish. Maal dhagee? Oduu dhagee. Maal kan jedhu? Tarshiish bareedduudha, gaariidha. Achi irratti jireenya zanaa jedhe jiraata. Naanawween garuu saba hamoodha. Saba ulfaatoodha. Amalli isaanii, aadaan isaanii ulfaata waan ta'eef gara sana maada xalinennaan naggadoota warra tarshishiin argatee duukaa bu'e. Karaatti ofiisaa duwwaan jeeqamne warra isaa wajjin jiran jeeqe. Namni sagalee malee deemu namayyuu hin jeeqe, hiriyaayyuu hin jeeqe, maatii keessa dhalateyyuu hin jeeqe. Harka bal'ifadhaa jabeessaati. Karaa kee namni hin miidhamiin, anis hin miidhamiin. Harka bal'ifadhaa karaa koo namni hin miidhamu, anis hin miidhamudha bareechaati. Yoonaasin maaltu miidhe jettan waaqayyo isa jedhe naanawwee inni isa deemaa jira. Tarshiish yaadi waaqayyo akka inni isa dhabuudha. Naanawwee yaadi namoonni itti manoo Tarshiish karaatti markabi caccabuu ga'e. Ana garuu sabi sun dhiba baay'ee. Qamadii keessa buusan inni deegalaan jarri immoo nagadaaf deemaa jiru bara qabeenyaan jala bishaanitti dhangala'ee dhume. Wanti isaan gurgurachuudhaaf deemaa jiran galanatti gannaqan markabitti tasalphateetu galanatti gannaqaa turan garuu waan tokko hin taane. Xumura irratti hixaa buumnaa jedhan. Namni yaada waaqayyoo malee dhufe yoo jiraate namni cubbuu qabu nu gidduu yoo jiraate hixaa buumnaa qamadiitti darbanneerraa hin didee amma immoo nama xaan kun irra bu'ee fuunee bishaan keessa buumnaa jedhan. Isaan gidduu eenyu jira? Nama sagalee waaqayyoo didee deemutu jira. Harka bal'ifadhu. Ameerikaa iyyuu maan ta'in sagalee malee deemtee jennaan karaatti duutu. Sagaleedhaan deemnaan garuu hin milkoofta. Nama sin baraka qabaa sagalee waaqayyoo malee mana hin beeknaa jedhaanii. Maa eessan ta'e? Karaatti of jeeqe miti nama rakkise ofisa rakkise miti namoota isa duukaa deemantu rakkate. Sabooddee dhagaa buusan isaanii irra bu'e Yoonaas irra bu'e Yoonaasin fudhanii maal godhan? Galana keessa buusan. Cubbuu kennutti lakkaa'anii galana keessa buusan. Sabooda qurxummii guddaan akka maramaatti gadolfiin mannaa gara qurxummii keessa taa'etu Yoonaas maaliif akka markaba keessa bu'ee bishaan keessa bu'ee yaadee yaa Waaqayyoo haraaraan si kadhadhaa
ati naanawwee deemi jennaan andi deen tarshishiin deemuudhaaf ka'ee adaraa araara naa godhe. Eessa jilbeenfatee eessa taa'ee garaa qurxummii keessa taa'etu natu yaada kee malee deemaa jira araarri naaf haa ta'u. Ameen. Harka bal'ifadhaa nama lama nama sadi nama yaada Waaqayyo malee deemaa jiru harka bal'ifadhaa. Har'a galgala jalqabee dhala kee mana kee araarri Waaqayyo haa ta'u. Ameen. Bareecha sagalee jabaadhaan araarri Waaqayyo naa ta'eera jedha. Araarri Waaqayyo naa ta'eera. Amma sina deebi'a Waaqayyo na tararameera jedha. Waaqayyo na tararameera. Ani Waaqayyo nan nagaa. Yaada isaan beeka. Waaqayyo hin mormu. Maqaa Waaqayyo isa jiraataati. Yaada Waaqayyo akka hin dhageenyeef diina bira, nama bira, foon bira wanti gara keetti ergamu ara galgala jalqabe sirriitti mo'in. Ameen. Yoonaas Waaqayyo naanawwee jennaan inni mootummaatti ga'e. Waaqayyo lafa inni ergate naanawwee. Lafi garaansaa fuudhetti keemmoo tarshish namoonni baay'een waan gaarii isa ofii beekan malee waan gaarii isa Waaqayyo jedhe hin beekan. Adeemsa baay'ee booda garuu maaltu ta'e yoo jettan qurxummittiin Yoonaasiin fuutee dadhee naanawwee geessiteetu of keessaa turte. Eessatti arge Waaqayyo? Naanawwee. Eessa dideenni? Naanawwee. Garuu qurxummiin eessatti geessite? Amman mayyuu maaltu isa gargaara jettan garaa qurxummii keessa halkan sadi guyyaa sadi buleetu araara kadhate. Ameen. Ameen. Dhaqee muka akka qobboo tokko jala taa'ee aduun isaa baay'ee gubaa aduun isaa baay'ee sammuu namaa dhukkubsaa qobboo kana jala baala ishee argatee jala taa'e. Sabooddee qobboonni jala taa'ee jiru kanatu raammoo wayii dhuftee nyaatti. Raammoo wayii gaafa dhuftee nyaattu qobboon kun hin goge waan jala taa'u dhabe. Sila gaaddisa maalii jala taa'aa jira. Gaaddisa baala qobboo kana jala taa'aa jira. Raammoo wayii dhuftee nyaattee naan qobboon kun irratti maal ta'e hin goge. Sabooddee baay'ee aaree baay'ee gaddee Waaqayyo dhennaan maaf nan ajjeeftu. Baaluma qobboon jalatti aara galfadhu kanatu narratti akka inni gogu goota jedhennaanii ati jedhennaan mukarra biqilee barbaaduuf gaddite ani saba koo naannawwee magaalaa kana jiraataniif garaan koo hin gaddu jedhe. Ameen. Kan baalli goguun si gaddisiise sabi koo dhumumaa si gaddisiisu naannawwee magaalaa guddaa amma kana keessa geessuun qodi gaddeemee yaada gara geeddaradhaa jennaan nama duwwaa some miti horiin isaaniiyyuu jabbiin isaaniiyyuu saawwi isaaniiyyuu guyyaa sadiif Waaqayyoon duratti tsoman. Sabooda Waaqayyo isa naannawwee galagalchuu yaadee innis amma irratti namni tokko achi dhufee na barsiiseera naan barumsaa ta'e amma irratti naannawween kiristaana kan godhee lallaba gaafa sanaati. Harka ol gaafa ergaa sunii qaba. Yaada Waaqayyo diduudhaan miidhamni amma irratti sirra ga'ee jira yoo ta'e galgala kan araarri siif haa ta'u. Ameen. Abdii kam biyya kamirra sagalee lafa argamu hundumaatti ergaan qaba araarri Waaqayyo mana kee jireenya kee haa ta'u. Ameen. Namni dubbii Waaqayyo irraa gaafa galagalu mana isaa miidha, dhala isaa miidha. Kan dhalatti dhabu jira, kan manatti dhabu jira, kan fayyaatti dhabu jira, kan agartuutti dhabu jira. Namni yaada Waaqayyo malee deemu, namni yaada Waaqayyo hin dhageenye kan maraatu jira, kan qullaa buusu jira. Argee wal laggata fayyatanaan araara Waaqayyo uffadhu. Ameen. Yaada Waaqayyo malee deemuun du'a namatti fida du'ee gar malee mana kee hin galini. Ameen. Waaqayyo gara laafisa duwwaa min cakkaaniidhas. Eenyutu jireenya dinqisaa jiraatu eenyutu waan dinqii argaa Waaqayyoon galateeffataa jiraatu kan jennuu fi nama Waaqayyoon dhaga'ee isa dhaga'ee hojiitti maal godhuudha? Hiikuudha. Naannawwee dhaqennaan eessatti ga'e inni immoo siniin uummanni simbiraatiin Waaqayyo sin maal laa godhise jedhee beekaa naadhaani. Sitti maal jedhee Waaqayyo naadhaani. Waaqayyo maal sin jedhee beekanaa jedhaani. Akkuma gaafadha tooratan deebi'aadha. Billaan beekamsa kee jedha. Darran gahin jedha. Hojii koo jedha. Mana koo jedha. Ati eebbisadha Waaqayyo. Haleluuyaa. Waaqayyo warra isa dhaga'an warra isaaf ergaman warra isa hubatan Waaqayyo hin gatu bineensa nyaachisu Waaqayyo. Ameen. Harka kee mata gaara kan namni kamiyyuu humna maqaa Waaqayyo keessa jiruun
arrajal qabe namni waaqayyo nagadu amaraatu giddun jiraatin namni qullaa buusu namni gadatti galu namni waaqayyo ajabu nu giddun jiraatin araara argadha iddoo lama amantiidhaan anaaf araarri kee ta'u jedhame tokko nama sanumaa arginu qaba dhagaa abbaa keessanii araaraan mana koo ilaalee waaqayyooni ameen utuu fakkeenyaa fi mirreessaaf Daani'eel waa tokkotti wal dhabanii jara kana akka walitti araarsuun namadha minire siif waaqayyo yoo wal dhabe garuu rakkisa kanaafi dhagaaf tokko eelin akkana ijoollisaan isin waaqayyo jira wal dhabdanii jaarsummaa maaliitu isin gidduu galaa namoota baay'ee waaqayyo bareechee dhabe guddisee dhabe faarfanaatti kennee nan faarfannaa garte ajandaan faarfannaa harkan jiru galmee lallabaa harkan jiru ameen simboon waaqa sirra kaa'e akkasitti iddoo arsarra dhaabattee faarfattu ayisii kanachitti fidu utoo dhaabattee faarfattee utoo dhaabattee waaqayyo hojjettee yaa garaa waaqayyo yoo sitti gammadu ameen baay'een keessan wal gammachiisu malee waaqa gammachiisu hin beektanii nama san biraatiin yeroon kun yerootti waaqayyo si barbaadudha jedhaanii amma sana deebi'atti maa yeroon kun jedhaanii yerootti waaqayyo si barbaadudha jedhaanii fadhaati waaqayyo na barbaada jedhame Hallelujah. Hallelujah. Namni yaada waaqayyo irraa gaafa kaatu, namni waaqayyo irraa gaafa dabaa'u, namni waaqayyo irraa gaafa gadi bu'u, har'a jiraachuu dandeessa garuu waaqayyo gaafa billaa sana luqqifatu. Yesuus midhaan fayyinni hin jiru. Mucaa tokko na yaadadha. Waaqayyo irraa baay'ee galagale. Ergaa baate, mul'ata baate. Ergaan waaqayyo nutti laate kan sabaati. Faarfannaa waaqayyo nutti laate kan sabaati. Amin jennu malee ittiin bineensaniin ittiin horiin horsiimu sagalee waaqayyo sirra kaa'e kan saba waaqayyooti. Galfata fuutee gaafa godhatti galtu waaqayyo nisu. Ina gaaf tokko waaqayyo sina dabamoon deebitaan na mucaan dide gaaf keessa gaaf tokko dhukkuba xinna tokko qabate waan akka xinna tokkotti biqilee ofirraa hooqee waan akka finniisaa isee hooqee imma daa'ee luqqeettu kan irra ture already miillisaa adeemuu dadhabee mana qochaa geessanii hin fayyadu ittu bal'ata jedhennaan barrumaan keessatti hin biqiledhanii waggaa tokko way erga rakkate booda garuu hin du'e. Yeroo waaqayyo deebi'ee salphaa fakkaata waaqayyo sagalee malaafaadhaan karaadhuma koo kana waaqayyo deebi'ee yoo siin jedhee miti kutaasee miti isa taasise waaqayyo deebi'ee jennaan hin didin akkatti si deebisu beekan. Namoota baay'ee waaqayyo barbaade dhabe eegee dhabe guddisee dhabe akkeessa baay'ee jira kan waaqayyo wajjin faallaa deemu yeroo irra waaqayyo akka jedhinaan jedheera na biraa na binees. Bani galmee faarfannaa isa bara sanaa deebisi jilba keessa bara sanaa ati dur yeroo du'aa sarara shubbiftu namatu uffeedha. Ati dur yeroo itti mana waaqayyo keessa dhaabattu namoota baay'eetu laalee elaa nama waaqayyo kanadha. Afaan haaraan kee durii. Ameen. Lissaanitti dubbattu durii. Gorsiti dur nama laattu durii akkam ta'e waaqayyo warqee sana hin barbaada. Si gaafata baar tokko. Nosi biraatiin galfata waaqayyo kam goote jedhaa na gaafadha. Waldaalee guduu walaan hin ta'u warqee sun sirka jiraatee jenna dhochas. Ammati gala qabatutti si waamne waaqayyo. Ammati mindaa nyaatutti si waamne waaqayyo. Biiziin ta'een namatti fayyadamanii waaqa biratti hin hojjetu. Amin jennu? Anoo biiziin ta'e paasteroon namoonni baay'een biizii man ta'e hojjetan. Biiziin ta'ee natti himuu dandeessa malee waaqatti himuu dandeessu. Waaqayyo waaqaa haala kamiin keessa dhaabatanii isaaf hojjetanii malee waaqayyo waaqa gaafa biizii ta'an irraa galagalan miti. Nama sun biraatiin rakkina baay'ee waaqatti himuu naman barbaachisuudhaani. Haala cabsi waaqayyo hojjetu jedhaani. Mina munni kana booda nan dammaqaa akka Yoonaasiin hin ta'u karaatti rakkina nuun warra tarka bal'ifadhaa. Nama harkachuun hin kaafne achuma milikkita godhaa qabadhaa. Oromoo dheeressa harkichi maqaa waaqayyo isa jiraatatiin nan jedhaa karaan kee danqaa godhate kana booda siif banamu. Deebi'aadha. Ameen. Ati gaaf tokko hojii qonnaa waldaa jira xaafii qotama waldaa.
hojii misoomaa jira namni inni taare jaarsa waldaati waldaa bakka hojii masanna qotatanii qotiyyoo kan fudhatan qonnaa kan mataa kon qotu dhaqe akkas ndaamni meeshaa dhama beekeetti yeroo sanyiin faca'u ture anuma akkas yalla masadi akka deebisu waan humti ta'e tokko olla fuudhee jira sooyyuma kan jedhan tokko akka biyya keenyaatti daarii irra jira gogaasaati irratti darbatamee lafa dhee faana jalaan olla ba'ee namni na keessaa baasuun dhibee kana baadhee sa'aatii dheeraan deemee gaafa doktariin tokko mukicha caccabsensii keessaa baasan alreediyaan ansaataan of hin beeku. Kana maaltu godhe yoo jettan sa'aatii itti waaqayyoof hojjechuun jiruttiin ani immoo morkii jaraan ka'e. Namni tokko godheen gadda naannotti kan shukkaaramini maal wal jaajjiraanii gooroo deemtanii ennaanii namni tokko kabalarratti kan jenne seenaa gaddi. Yeroo jirti kun eeyyee. Gaafa sana maaltu ture waldaa? Konferensi ture mini sagantaa jira. Ashinoo irratti gooroo. Garbeen baxaaqaallee ennaanii. Dhaggeeffadhaa. Si barbaada waaqayyo. Jedhamee maqaa kee dhahi. Ana miti kun waaqayyoon barbaada jedhaa. Anis jedhaa. Salaanoo waadha jedhaa. Amma sababa miilli kun kansa, harki kee kansa, ilkaan kee kansa, sammuun kee kansa yoo didde waaqayyo tokkuma deeffata. Maal godhata? Ameen. Waaqayyo jaallatteen hojjettu. Waaqayyo waaqumatu jechuun qabdura maleessa. Mucaa tokkotu ergaa namoota baay'eetaaf kana kaasa. Gimbanyaadha. Wangeela lallabammoo hojii matutti baay'eeti bakka. Akkuma buleessa keenya kana gimbanyaa beekamaadha. Hojii matutti baay'eeti. Baataat hojii. Maal hojii? Infinni Afrikaa. Gaaf keessa gaaf tokko gimbii naqu muka kaawwatanii. Haa ta'u inni muka irraa kufeennaan bilookeetiin hundinuu irra tarca'ee miila mirgaa kana lafee isaa caccabse. Tukuran bassaatti yeroo mishiin hojjennu ani kadhachuuf inni kutaa warra madaa galle kana naaf turre na kanaan jedhe. Haadha isaatu wangeela geesseefii jira achitti lafa inni cisutti. Waaqayyo yeroo miilli koo fayyaa jedhe naaf hojjedhu naan jedhaa jedhe. Anatti immoo birriitu natti mul'ata malee faarfannaan natti mul'achuu didee lallabuun natti mul'achuu didee isa dur namaaf kadhadhuyyuu nan dhiisee amma immoo miilla isaaf ergamu jettu waaqayyoo fudhate utuma lamanarraa muran iyyuu daa'imee wangeela lallabaa lubbuu koo du'amnaa kadhu naan jedhe. Dhugaa wangeela sirriitti. Nufiyyuu barumsa ta'e gara nama jaas taa'anii seennee harkarra keenya kadha baay'ee jaa kutaa madaa jechuun harkarra keenya kadhannee fi baay'ee boo'ee yaa waaqayyoo miilla siidee fudhattee sa'aatii tokkotti musurraa citatti hin jedhame miilichi miilla siideetu akka inni citu goote ishee naaftee kanaan siinon hojjedha kiraanchii baadheen siif ergama yoo lamman isaa cite iyyuu immoo daa'imeen siif hojjedha araara naa godhe ciise miilla immoo ol fudhanii sibiila keessa baasanii fannisanii jiru jechuudha. Miila sochoosuu hin danda'u, akkas dalaguu hin danda'u, erga duddaan torban sadii ciise. Sin amma duwwaadhaan halkan tokko hin bultu, duddaan torban sadii ciise. Araara naa godhi, kana booda sin didue. Ati maal edda? Halkan duwwaa dhuftee bulumin. Si barbaadaa hojjedhu. Qabeenya si kenne itti wangeela lallabi. Karaa si bane itti waaqayyo hojjedhu. Ede galgal erguma si bane mucaa gurri duude tokko fin gara halkan. Gurri isheen baname yaa. Amin jennu? Amin. Asin jiraattu biyya biraa jiraattu. Gurmatu duude. Maaliif akka waaqayyo gaafa isheen natti himtu anu barumsa naa ta'e. Namoota baay'ee waaqayyoo eegee gaafa dhabu karaa inni yaadnatti dhufu. Garuu amma ergaan si qaba. Isa dhage isa inni siin jedhe dhagaye. Hojiitti immoo hiiki. Ameen. Akka bal'ifadhaa. Nan nagaa sagalee isaa jedhaa. Nan nagaa sagalee isaa. Hojjettanii ka jedhaa. Hojjettanii ka. Lafa sagalee kun dhaga'amu hundumaatti manni kee mana diina dhaga'u mana seexanna dhaga'u osoo hin taane mana waaqayyoon dhaga'u ta'ee haafu. Ameen. Akka bal'ifadhaa kaafadhaa ani waaqayyoon nan nagaa jedhaa. Ani waaqayyoon nan nagaa. Waaqayyoon immoo naaf hawwaata jedhaa.
Namoonni dhibbaa ol galgala kanaa eekamsa harka Waaqayyo jalaa baatanii bareedanii hafu. Namni Waaqayyo mormu hin hulleeffama. Hin cabadu wal maanta. Hin hulleeffamachuu bakka warra dhibbeetu bullaa'u. Kottu yeroo qabda Waaqayyo hojjetu. Mindaa 10,000 utuu nyaattee 9,000 asitti hin fakkaatu. 1,000 ishee kan Waaqayyotu sitti bareeda. Sabiin isaa maaliif? Ati nama garaan mo'edha malee nama Kiristoos mo'e miti. Waaqayyoon dhaga'anii isa dhagaan hojiitti kun barbaachisaadha. Amin jedhaa kaa. Har'a waa tokkoon dubbadha. Gurra isa dhaga'u, laphee isa dhaga'u Waaqayyo siif laatu. Harka bal'ifadhaa. Ani Waaqayyoon nageenya nagaatti jiraadha jedhaa. Sagalee Waaqayyo maal jedhaa? Namni Waaqayyoon dhaga'u nagaatti jiraata. Namni eenyuun dhaga'u? Akkamitti jiraata? Nagaatti jiraata. Sabiin isaa maaliif? Waaqa dhageenyaan nagaatti jiraata. Waaqa dhageesse taanaan garuu gaayilli kee nagaan qabu. Waaqa dhageenya taanaan hojiin kee nagaan qabu. Waaqa dhageenya taanaan ati iyyuu jeeqamaadha. Harka olaa gafadhu. Namoota baay'ee isa jira irraa maqaa dhukkubii yaada Waaqa ati baatetti hin qabdu gargaara sirraa haa funaanamu. Merka bal'ifadhaa. Yaa Waaqayyo jedhaa. Yaa Waaqayyo. Ani si nagaa'edha. Ani si fayyadamuudha. Araara naa godhe jedha Waaqayyo. Ajanda barbaanna lamaa kaaftaa. Waaqayyo hojjettaa. Waaqayyo ergamtaa. Amman booda ilmi Waaqayyo sitti dubbatu. Ameen. Asitti namichootidha. Awwaara keessa mukarra muccitaa fa'aa garaa garaa nu hafu baadiyyaatti. Dur yaakkatti gammannee irra bullu. Wambarii mukaa fa'aa jira. Wambarii tokko faana mul'atanii achira bullee halkan fa'aa kaanee faarfannaa barreessine. Eegale ijoolletti moo ture? Faarfannaan jalqaba barreessu tokko jedhama. Ajaa'iba ajaa'iba kan gooftaan naa godhee nama dhibaan jedha. Yemmi galmi nagar waan tokko naan taane. Indaan qomballee kaattuu hin jirtu mana keenya. Kwaaritti hin geessu. Kan gooftaan naa godhee nama dhibe. Yeroon akka jedhee ajaa'iba ajaa'iba kan gooftaan naa godhee nama dhibaa jedhee faarfadhu. Otoo sagantaa wayii nama maniyyuu shaamushiin ganaa namarra deemee ergifadhee jira. Garuu faarfannaan koo maal kan gooftaan naa godhee nama dhiba. Nama tokko gaaf tokko nama masinadha. Wangeelawii malkaamuu jedhama. Mite dheennaan har'a jalqabdee wayyaa naman ergifatu hin jira Waaqayyo. Inni taajilaa waldaa sanaati. Ani immoo affeeramee naqe. Namatti na himaa yaadde. Faarfannaan ergaa boriiti. Sigalee namoonni baay'een hin beelaan taanaan faarfannaan isaanii waa'ee beelaati. Namoonni baay'een hin dhukkubsatan taanaan faarfannaan isaanii waa'ee dhukkubaati. Garuu ergaan keenya ergaa boriiti. Ameen. Warra keessaa harka gaafadhaa sagalee boriitu naa laatama jedha. Sagalee boriitu naa laatama. Namoonni baay'een yoo nama tullone ta'e faarfannaan isaanii dhufu maalidha? Ammaan gubaa hangara diina godhu. Wanta kun godhu na diinni karaa kee. Amin jennu? Ameen. Waan beelofte faarfannaa beelaan faarfatiin. Waan rakkatte faarfannaa rakkinaan faarfatiin. Amin jennu? Amma yeroo itti lafitti namni baay'ee saffedhee masena iyyuu beektu. Abbaa koo iji koo gara keelala hin beeku fadoo maaddii ormaarraan fide maaddii ormaarraan beektu. Ameen. Kottaa akkas goona. Mi isuma dhaga'i inni sin dadhabu. Ameen. Mi waaqa dhaga'i inni sin dadhabu. Ameen. Kan ofirraa kaaseen beeku. Isa duwwaa dhaga'i maleeti eenyuun caalatti jiraata. Macaafni qulqulluun maal jedha beektu si. Ana abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadhe faarfannaa furtama. Ana akkamitti nan eeggadhe Waaqayyoon abdii guutuudhaan Waaqayyoon maalan godhee nan eeggadhe. Inni immoo gara kootti jedhee iyya koo maal godhe anaaf dhagee dhoqqee akka suphee nama qatu keessaa ursaa bishaan sodaachisaa keessa maal godhee harkisee na baase. Ana akkamitti eegee Waaqayyoon jedhe abdii guutuudhaan Waaqayyoon eegee jedhe. Nama abdiidhaan Waaqayyoon eegaa jiru jibbamaa. Nama abdiidhaan Waaqayyoon eegaa jiru tuffatamaa. Nama abdiidhaan Waaqayyoon eegaa jiru ari'atamaa. Waaqayyo iyya kee dhagayeera. Ameen. Sagalee guddaadhaan Waaqayyo iyya koo dhagayeera jedha. Waaqayyo iyya koo dhagayeera.
amma sana deebi'a waaqayyo iyya koo dhageera jedha waaqayyo na danda'a bareecha amma sana deebi'a waaqayyo na danda'a bareecha haleluuyaa ameen inni lammaffaan nama abboomamutu jireenya dinqisiisaa jiraachuu danda'a nama maal ta'u abboomamu fakkeenyaaf akkeessa namni ijoollee sadii afur qabu jira. Istiin nama ijoollee sadii afur qabu. Okay. Jiru. Eeshi. Kan isin baay'ee jaallattan nama isinii abboomamuudha moo nama isin hin dhageenyedha? Nama isinii maal ta'udha? Abbuma maal gootu jettu kophaatti kottumee duuteettaa ana ettu jedhaadhi bitti qabde buddeen maal gootu afaan keessa. Durii bishaan guurraa okkote. Maal guurra jettu bishaan harka keenya dhungattee naa guddadhu ishee harkumti koo boonu jedhu. Isuma seen akkasuma jettu beektu bishaan kana ilaanfannee maguur qoraa yoo dhanne immoo waan guddaa baan hin duute maal gochemma kana fidde akkasaan nu jedhan barbaadu. Istiin meeyooristi akka qoturtan eebba barbaachi warra kan abboomamuuf jechuudha bilaa. Gaafa bishaan kana gurru qottumi anaa nyaatu du'ee taatee warra kan jiran miniman guddeen fuuteen bulchitu. Maaltu itti tole? Abboomamuu keenyatu itti tole. Kanaaf waaqayyo macamni qulqullummaa jedha tole yoo jettan barakata lafarraa nyaattu. Yoo maal jettan tole yoo jettan nama si baraatiin tole jedhi malee jedhaani. Barakata lafarraa nyaatadhaani. Tole gaafa jettu waaqayyoon eebba dhumaan qabne nyaata. Ameen. Tole yoo jettan jechuun yoo abboomamtan jechuudha. Macamni qulqullummaa jedhan maskuuta sagalee biraa yoo isin balee abboomamuun qalma gowwootaa yookaan aarsaa warra gowwootaarratu caala. Maaloon abboomamuun akka bal'ifadhaa. Ani waaqayyoof nan abboomamaadha bareechaati. Ila innumti akkas godhaa kun iyyuu abboomamuu qabata. Amin jennu? Gaaf tokko sagantaa wayii turee waldaan misaa qabdu jechumatti misaa jira. Misa hojjechaa walli mucaan tokko misaa didee ga'e. Eerat uma didee fi eerat magaalaa Gimbiitti ture. Konfereensii fennee diinneetu konfereensii xumuraan immoo jedhaa jira. Ijaaree maal jedhee hojii guyyaa guutuu hojjetee misaa qopheessite ijoollee waldaa dhumatti qopheessanii misaa hojjetan ture. Didee ka'e dhaabadhee tan gadde. Ani immoo baay'ee kennaa keessaa waa gadduun koo gaarii miti. Baay'ee man gadde. Ina gaafa dhaqaaru gaafa akkas gara manna gaafa dhaqaru namatu wal lolaaya. Gidduu gala dhiisaa isheen tokko irraa sittesumatti abbootii mataa girgirbaa. Jedhannaan ani mana nu beetti fiigaafti maal jennaan abalutu dhaabera dheessan hospitaala. Buddeen keenya dhimma hirmisaa keenya nyaanneetu. Ina gaafa dhaqu paasterri ifa manaa godhamee isa kanarraa na buusutu akkam na godhe fakkaatan mataa hidhaniifi. Namni abboomamu jiru waaqayyoon biraa eebba argata. Amin jennu? Amma yeroo baay'ee yaadda overtime amma sanbata torban sallama sadii kan hojiin galee jiru kan hojii garaa turan jirtu ni maaliif jara abboomuu duwwaa mini sodaas qabdu jara sin dhageessu. Mee jara caalaa ammoo waaqa dhagaa isa jarrisii godhan irraa isa waaqayyo sii godhu caala. Kanaaf namni abboomamu jireenya dinqisiisaa jiraachuu danda'a. Ameen. Kanaaf ergaan galgala kana qabu inni caalu dinqitee osoo hin taane isa dinqii hojjete. Inni caalu dinqisiiftee osoo hin taane isa dinqisiif hojjete. Inni isa dinqii hojjetu biratti hafnaan yeroo hundumaa dinqii ilaalaa jiraatu. Isa dinqii hojjetu biratti hafee jennaan yeroo hundumaa jireenyatti jiraattu namatti gaaffii taasif immoo gammachuu ta'a. Galanni guddaa isa gooftaa lafa ta'u waaqayyoo kan na dhaabanne miila keenyaan wala bulchee nutumura waaqayyoo kan dhaabanne harka bal'ifadhaa. Lafa sagaleen kun dhagahamu hundumaatti maqaa waaqayyoon nan jedha yeroo ammaa kana jalqabee golli waan nyaatu dhabe namni utuu kaatu teellaate jireenyi isaanii irkaa kan dhaame araddaan kan dhaame gammachuu kan dhaban manni gaddi gale manni boo'ichi gale utuu kaatu warra kassaran nagadi irkatti kan kufe hojiin irkatti kan kufe waan san kaayyeffatan irkatti kan diigame
maqaa waaqayyoon nan jedha yeroo ammaa kana jalqabee eebbi Abrahaam isaan argatu. Eebbi isaan argatu. Lolli jeeqame abdiin jeeqame amma jalqabee haareeffamu. Gola sagalee kun dhaga'ametti abaarsin ta'in. Dhukkuboon hin galin. Dhukkubi irratti hin ta'in. Dhukkubi irratti hin ta'in. Dhabi sagalee kun dhaga'amu hundinuu namoota jiru dabalatee eebbi waaqayyo inni dhuma qaban irratti kan raawwate haa ta'u. Qurxummii deemu argatan, lafa dhabanii argatan, lafa boonii argatan, halkan guutuu dhabanii inni jennaan yeroo malee iyyuu argatan, yeroo isaatti dhabanii, yeroo malee immoo argatanii, nan jedha bakka dhabdee boosse, bakka itti jibbamte, bakka itti gadi buute, lafatti dhiphatte sanaa achumatti boosse, achumatti kofalta. Achumatti gadite, achumatti immoo nama galataa taata. Lafa dhabdee kana argattee baata. Yeroo lafi sagalee kun itti dhagahamu hundinuu argata kun dubbata. Hiriyyaan gadda kee ilaale, hiriyyaan salphina kee ilaale, hiriyyaan fayyada ta'uu kee ilaale, jedhana booda immoo achumatti nama galataa ta'uu kee arga.